mootummaarraa kun akka qophaa'amaa jiru Jawaar yeroo mana dhaatii bahee mana murtii deemu akka humni qophaa'e tokko ajjeesuu danda'u kanarratti yaalaa jiru kanatti mootummaan kun hojjetataa jira jedhamaa jira kana walumaa galatti uummanni keenya akka gurra simbu ammam dhugaadhaa dhugaa miti eessaa dhageesse kun ruumariidhaan dhagaa jira kun kan nu qaqqabe namoonni baay'eeraan dhagaa jira kan nu qaqqabe humna tika mootummaa biyya sanaarraa humni kun qophaa'aa jira humni mana dhaatii Jawaar ajjeefamuu qaba Jawaar ajjeefamuu malee biyya kana jiraachuu hin dandeenyu Oromoon kun dhaabachuu hin danda'u isa jedhu sanarratti namichi kun ajjeefamuu qaba isa jedhu sanarratti qopheeffataa akka jiran namoonni keessaan natti maniru namoota baay'ee natti hime namarraan dhaga'ee kana federaa keessan informationii kana sheerii godha yoollee ta'uu baate amma tokko Jawaar akka feegumsi cimaan akka ta'u karaa kamiiniyyuu itti gaafatamummaa mootummaan kun lubbuu Jawaariif akka fudhatu karaa kamiiniyyuu addunyaa irratti simuu qabna mootummaa kanatti simuu qabna kana uummanni keenya akka hubattan waan akkanatu yaadamaa jira waan ta'eef kaleessaa caaluu ajjeechisanii shaneet ajjeese maal tajjeese diraamaadhaan guyyaa irraa naannoo hundarra deemanii dhagaa tuulu olii gad deemanii Shimallis Abdiisaa fa'aa dhagaa kaa'uu miti dhugaa barbaaduudha ammas immoo akkuma kaleessaa caaluu ajjeesanii boonyee deebine Jawaar ajjeesuudhaaf ta'aa jiru kanarratti uummanni keenya akka hubannoo godhattan informationii gaatu nu gahaa jira Jawaar ajjeesuudhaaf yeroo inni mana dhaatii bahee mana murtii deemu humni murtaa'e tokko si akka ajjeesu irratti qophaa'aa jiru kan uummanni keenya dhagaa nuti yeroo hundayyuu idda morma nu gaheeti kan boonyu idda waan taanu taanee kan deebinee boonu nuti yeroo hundayyuu proactive taanee irratti haasaan of eeggataan jiru kanarratti uummanni keenya amma conscious ta'aati waan kanarratti hojjedha warroonni keessumaa Jawaar qaqqabuu dandeessan amma iyyatallee galfachuu qaba yeroo ammaatti humni akkasiin wanta akkasiin irratti raawwachuudhaaf deemaa jira nageenya koo mootummaan kun nageenya kootiif itti gaafatamummaan manaa fudhatutti manadhaa kanaallee hin ba'u jechuun qaba mana murtee deemuu dhiise maaliif lubbuu isaa dursa waan ta'eef jechuudha kan amma yaadamaa jiru yeroo Jawaar mana dhaatii bahee gara mana murtii deemaa jiru qaamni ta'e way akka ajjeesu kanatti yaadamaa jira kan informationii nu gahaa jira adaraa keessan kana sheerii godha namoota qaqqabuu qabuun gaa ani namarraan dhaga'e informationii kun namarraan qaqqabee kan uummatatti maaliif hin himne jedheetan gadi bahee namoonni baay'een na gaafatanii namoonni baay'een si hordofu uummatatti gadi bahiitiime waan naan jedhaniif dubbiin kun immoo nuyi faaraa miti Hacaaluu ajjeesanii boonye deebine akkuma kaleessa maal jedhe Abiy Ahmed awuraa'uun katamatta caacutotu caacoo hin mallasaallu nuun jedhe Abiy Ahmed Amaara deeme kana godhaniiru Hacaaluu ajjeesanii caacutochu akkuma isaan jiran caacutiin sun iyyine deebineerra wanti goon hin jiru har'as kunoo ammas immoo ajandaa biraatiin deemaa jiru jarreen sun aangoodhumarra deemaa jiru har'a sobanii uummata keenya sobuudhaaf dhagaa mandara wandarra deemanii kaa'aa jiru Hacaaluun kan du'eef dhagaa kaa'uufi miti yookaan immoo warra isaatii kondeemeemi maal kennuufi miti Hacaaluun kan du'eef Oromiyaaf Oromoodha Hacaaluun kan du'eef keessumaayyuu dhimma Finfinnee fi nafxanyaa irratti waan haasa'eef ajjeefame Hacaaluun kan ajjeefameen taargeetii mootummaatiin ajjeefame mootummaan kun guyyaa inni waa'ee nafxanyaa fi waa'ee mootummaa kana dubbaterraa kaasee Hacaaluun kan ajjeefame har'a diraamaan kan hojjetamaa jiru shaneet ajjeesee wayyaanee ajjeesee anitti har'a kan hojjetaa jiru boris immoo Jawaaratti hojjetuudhaaf deemaa jiru kanaaf kanuma isin jedha ajandaa biraan qabu har'aa fi ajandaa yeroo biraa kan qabu deebi'een isin taphachiisa adaraa keessan ammaaf kana sheerii walii godha kanaaf jabaadha waan kana information kana sheerii godha uummanni keenya illee dhaga'u waan tokko deemamaa jiru boru Jawaarratti akka waan tokko ga'u hin barbaannu nuti dhuguma sitti muudhaaf akka waan tokko ga'u hin barbaannu garuu wanta amma yaadamaa jiru humna tika mootummaarraa boru shaneet ajjeesedhanii qopheessaa jiru shanee kana godhee shaneet ajjeese Jawaarii wayyaanee ajjeesedhanii qopheessaa jiru amma kan yaadamaa jiru mootummaa kana nuti namannu nama caaluudhaaf namanne jarreen kana namannu nuti diraamaadha kan isaan hojjetan diraamaa kana immoo wayyaanee kaleessa kan hojjetaa ture isoo wayyaanee kaleessa abbaan isaanii barsiifte irra deebi'anii hojjetaa jiru waan har'a hojjetamu diraamaarra caaluurratti biltsiginnaan hojjettu kan nama ajaa'ibuudha otoo nama ajjeese seeratti dhiyaatee maal ta'ee isaan beekin dhagaa tuulti olii gaddeemte uummata kanatti mooksuudha jechuudha kanaaf ammas immoo shaneet ajjeese jedhanii waa tokko raawwachuudhaaf deemaa jiru adaraa keessan uummanni keenya ammumaan hubannoo godhadha akka ammumaaf informationii kana namaaf dabarsitanii kanuma isin jechuudhaaf dhufee galatoomaa kana sheerii walii godha imma Jawaar irratti dhufeen imma Jawaar yeroo mana dhaatii bahee mana murtii deemu ejjennoon akka irratti fudhatamu irratti walii galaa jirti mootummaa kana godhaa jira warra tika
mootummaatu kana godha daninnetii jechuudha daninneti jedhan Amaariffaan warra sanatti ajjeesuudhaaf yaadaa jira kanarratti hubadhaa informationiin kun eessaa isaan biraa nu ga'e jechaa jiru namoonni baay'ee amma makka dhugaa ta'e irratti deemna maal maafu of eeggannoon gaariidha isaan dubbii sobaas ta'uu haa ta'u dhugaasaa ta'u of eeggannoon gaarii ta'u gaariidha Jawaaritti mamuu qaba maatisaatti mamuu qaba mootummaatti amma kaasee iyyata galchuu qaba kanaaf ammas mootummaan kuni lubbuu Jawaarii fi amma dhumaatti itti gaafatamummaa fudhachuu qaba addunyaatti simuu qabna ammumaa kaafne sana ta'uu baannaan mana murtiis deemuu qabu Jawaar kanuma isiniin jedhaa galatoomaa ministeerri durii kun akkami namichi ministeerri durii kun har'a gadi ba'ee dhaadatta warra wayyaanetti sirriidha gameen ilaalla waliin agarra walumaa nutti adeemna har'a ministeerri durii kun dhaadachaa jira dhuguma isinitti meeraan yeroo darbe deebi'ee namoota baay'eetti meeraa hubachiisuuf yaaleera akkuma yeroo darbe irratti haasa'e dubbiin dubbii kondemeemii miti dubbii qarshii itti kennuu miti dubbii warra isaa bira dhaqanii guyyaa awwaalcha isaatii boocha isaatii dhaqanii ilma keenya maal jedhanii achi dhaqanii uskii fuudhanii fira isaa gaggeessina jechuu miti dubbiin Hacaaluu dubbii eenyu ajjeese walumaa galatti akkuma yeroo darbe deddeebi'ee isinitti maa ture Oromoo waan hubachuu qabdani Hacaaluu warra ajjeese faanifatti beeku warroonni keessumaa Abiyyi beekaa Shimallis beekaa irra gaaniiru dubbii biyya Itoophiyaa jedhamtu kana tursiisuudhaa fi tursiisuu dhabuu ta'a dubbichi deeme dubbii kana ragaa waan ta'eef jedhan malee Hacaaluu eenyu akka ajjeese Hacaaluu akkamitti ajjeesan eenyu akka ajjeechise tokko lama ani beeku jarreen kun